Addi Bilisummaa Oromoo adeemsa nageenyaa fi mala walitti bu'iinsa ittisuu biyyoota naannoo ni deeggara. Qabeenya bishaanii bulchuu, haala daldalaa mijeessuu, bu'uuraalee misoomaa babal'isuu fi bulchiinsa godaantotaa dabalatee dameewwan murteessoo ta'an irratti tumsa biyyootaa naannoo ni cimsa. Abbaa biyyummaa mootummootaa ollaa ni kabaja. Dhimma keessoo isaanii keessa seenuurra of qusata. Bu'uura gamtaa Afrikaa, Afrikaan Yuuniyeenii fi IGAD keessatti qophii nageenya waloo jajjabeessuun shororkeessummaa fi yakka gurmaa'inaan raawwatamu dabalatee balaa biyyoota ollaa mudatuuf akkaataa seera idil-addunyaa fi waliigalteewwan biyyoota naannootiin deebii qindoominaa kennuu irratti ni gumaacha. Injifannoo uummata bal'aaf. Adda Bilisummaa Oromoo. Adda Bilisummaa Oromoo filadhaa. Mallattoon keenya hororoodha. Hororoon mallattoo bilisummaa, haqaa fi diimokiraasiiti. Hororoon mallattoo walqixxummaati. Fayyaa ta'a. Torture gochuutti tongeessin uummati kun nagaadhaan bakka bu'aasaa akka filatu akka nu godhu ammallee har'allee waamicha guddaa goonaafi. Waamicha kana keessatti kanneen mana hidhaa jiran ammallee kumaan kalaqaaman jiru isaan kana akka uummata kanaafis biyya kanaafis akka hiiku gaafatu. Ka sadaffaa barattooti ilmaan Oromoo irra guddaan mana barnootaa keessaa dhiibamanii ganda gandatti galaniiru. Rakkina yuunivarsiitii keessatti rakkina nageenya uumame. Gara 20 olii fi 25 olii du'aniiru. Ammallee mana barnootaatii ari'amaa jiru. Isa kana mootummaan kun akka nurraa dhaabu, barattoonni kunillee gara mana barnoota isaaniitti akka deebi'an akka godhu maqaa uummata kanaatiin hin gaafadhaa jechuudha. Kana hunda ka gaafannuufi Oromoon nagaa barbaada, uummatooti kaanis nagaa barbaadanii nagaadhaan gara filannootti akka deemnuuf. Isa kana filannoo kanaan xumuran. Waan filannoo deddeebinee jennaa barkumeettis jennee waan sadii qofa ka jechuu barbaadu. Yeroo sadiitu jira filannoodhaaf. Tokko filannoo dura, ammaa fi filannoo gidduu ka jiru jechuudha. Kalammataa yeroo filannoo, ka sadaffaa immoo filannoo booda. Ammaa fi filannoo gidduu ka jiru qophiini isa kana boordii filannootu nu qopheessa, dhaabotii siyaasaa nu qopheessa, nuti akka Adda Bilisummaa Oromootti Oromoo fi waan ni qopheessina, dhaabotii Oromoo waliin taane ni qopheessina. Inni kun galmaanii yeroo jalqabaatiif carraan kun akka nu darbine. Carraan kun nu darbinaan immoo lammatan argatu. Nama uummataa fi bakka bu'u, nama qulqulluu, nama gubboodhaan hin hatamne, nama gubboodhaaf hin gowwoomfamne, nama bolola gubboo hin qabne, bakka uummataa kana ta'ee wareegama hunda baase uummata kana mootummaa uummata tajaajilu ka jalqabaa gadhaabu keessatti ka qooda guddaa kennu bakka bu'oota isaa filachuudhaaf uummati kun galmaa'uudhaaf qopheessuu qaba. Nama bakka isaa bu'u naannoo jirutti nama qulqulluu sana qopheeffatuu qaba jechuudha. Galmaa'uu qopheeffatu. Isa kanaaf wal qopheessu akka bara durii yookaan daadhii walii bituudhaan bara Haile Sillaaseen yaadanna ijoollee taane daadhiidha bituurra deemanii nama filmaata dhabu akka filuuf akkas akka hin taane maallaqa xixiqqoodhaan akka hin gowwoomne bakka bu'aa uummataa isa dhugaa gara fuulduraatti mootummaa uummataan to'atamu kan ijaaru sana waan ta'eef isa kana nama qulqulluu nama uummataaf ta'e akka itti qophooftan kan masinii waamicha godha. Kalammataa yeroo filannooti. Yeroo filannoos bahanii filu, yeroo filan immoo qulqullummaadhaan nama qopheeffatan sana filu isa kanaaf uf qopheessu. Filmaata booda ka jennu immoo waan fille suni sagaleen keenyaa fi waan achi keessa buufne sun akkan hatamne karaa daawwattoota bakka bu'oota dhaabaa, bakka bu'oota civic organization jedhani waldaalee uummataa jechuudha. Karaa bakka bu'oota uummataatiin sagalee keenya tikfannee qulqullummaan lakkaa'ame sana booda immoo sagaleen uummataa kun isa dhugaa bakka bu'oota isaa
kafilee sanatti akka dabarsu hundi keenya warra tiksu taane akka hiriirruu fi filmaata duras ta'e filmaata booda wal jeequun paartiileen siyaasaa ummata jeequun nagaan akka hin jiraanne gochuun mootummaan immooyyuu humna nageenyaatti dhimma bahee korojoo hatuu fi darbee immoo ummata doorsisuu qawweedhaan irra dhaabbatee akka bara wayyaanee filchiisuu sana akka nurraa dhaabu isaan kana qaroo taanee akka tikfannu hunda keessan yaadachiisaa jira. Inni kuni kana erga xumurannee waan gabaabduu lama qofan sintaasee baneera. Tokko waan hariiroo uummata Oromoo fi sabaaf sablammoota gidduu. Addi Bilisummaa Oromoo ka qabsaa'aa jiru sirna cunqursaa sirna mootummaa uummata irratti diriiree jiru sana ofirraa kaasee uummata waliin ta'ee qabsaa'ee sirni ummataaf abboomamaa ta'e mootummaan ummataaf abboomamaa ta'e akka dhaabbatuu fi uummati Oromoo bakka bu'aa isaatiin mootummaa isaa ijaarratee hiree isaa akka murteeffatu malee uummata kamuu wajjin rakkina qabaateen beeku gara fuulduraas rakkina hin qabaatu har'aas rakkina hin qabu uummata kamuu wajjin kana uummata hundaatiif mirkaneessina naannoo socho'aa turretti kanaan dura waraanni keenyaa ta'u miseensi keenyaa ta'u saba Oromiyaa keessa qubatee jiru hundaatiif Oromoo wajjin walqixa kabajaa ture har'allee kabajaa kana kennine nagaan uummata gidduu akka jiraatu qabeenyi isaanii akka tikfamu nageenyi isaanii akka tikfamu Oromoon ka mataa isaa tikfatee ka ollaa isaa ka waliin jiraatu Amaaraa ta'u Tigiriyaa ta'u Guraagiyaa ta'u eessaa dhufu Faranjiyaa ta'u saba uummata isaa keessa jiraatu akka tiksu galfata walii haaromsinaa jechuudha. Isa kana gadi jabeessee kan hin jedhuufi akka Oromoon saboota uf keessa ari'uu tokkotti addi bilisummaa Oromoo ka ijaarameef saboota irra duulee qabeenya isaanii saamee akka ari'uu tokkotti waggaa meeqa sirni bulchiinsa Itoophiyaa nurratti ololaa ba'e Oromoo irratti ololaa ba'e qabsoo isaa gufachiisuuf qabsoo isaa sodaachisuuf addunyaa biratti maqaa xureessuuf isa kana dhimma ba'eera. Oromoon garuu hanga har'aa bakka biraatti ummati biraa yeroo ari'amu ummata isaa ummata ollaa isaa ummata waliin jiraatu ummata waliin dhalatee jiru ummata amantii tokkicha waliin qooddatee jiru kabajaadhaan waliin jiraate isa kana mirkaneesseera. Gara fuulduraallee ni mirkaneessa. Isa kana amma caalaatti gadi jabeessitanii akka mirkaneessitanii ammas irra deebi'eensinii dhaammadhaa jechuudha. Isa kana akkasitti xumurannee nagaadhaan filmaatatti akka deemnuu fi gara fuulduraattis nagaadhaan akka jiraannuu fi sabaaf sablammoonni Oromiyaa keessa jiran immoo asitti dhalatanii asitti guddatanii bakki dhaqan hin jiru mirgi isaanii fi yoo barbaadan filmaata keessaa qooda fudhachuu Oromiyaa keessatti ta'aa jechuudha warri Oromiyaa keessatti dhalatan kanas mirkaneessinaa fi ittaanuudhaan waan gamtaa dimokiraasii federalism jedhamee dhaabota siyaasaa Oromoo gidduutti ijaarranne ilaalaa jechuudha. Dhaaboti siyaasaa adda bilisummaa Oromooti Kongireesa Federalist Oromiyaati paartii biyyoolessa Oromiyaa isaan kuni bakka adda addaatti ijaaramanii yeroo adda addaatti Oromoodhaaf warra qabsaa'aa turanidha. Akkaataatti seera biyya kanaa kabajanii boordii filannoo jalatti galmaa'aniiru. Adda bilisummaa Oromoo galmaa'eera. Kongirees Federalist Oromiyaa yeroo dheeraa galmaa'ee kanaan duras yeroo adda addaatti filmaata keessaa qooda fudhateera. Isa kana keessatti paartiin biyyoolessaa Oromiyaa amma galmaa'ee xumurachuutti jira. Wal gidduu keenyatti Oromiyaa keessatti filmaatatti deemaa jira. Filmaatatti deemnu kana keessatti carraa jalqabaa Oromoon argate kun filmaata keessatti Oromoon akka filmaata kana of ijaaree qindeeffatee paartiileen siyaasaas wal gidduutti qindoomina isaanii miidhagfatanii tolfatanii akka deemaniif gamtaa dimokiraasii yookaan gamtaa dimokiraataa federalism ka jedhu maqaansaa ka sadan keenya adda bilisummaa Oromoo fi Kongireesa Federalist Oromiyaa paartii biyyoolessaa Oromiyaa isaan kana sadan gidduu ka jiru mallatteessinee eeyyamaaf boordii filannootti galchineerra.
filmaata gidduu keenya jiru paartiileen wal gidduutti wal jeeqanii Oromoo keessattis jeequmsi akka hin dhalanne sagaleenis bakka adda addaatti wal dorgomuudhaan akka waliin kuffisne isa kana nutu gidduu keenyatti qindeeffata. Sartifikeeta kennanne garuu seera biyya kanaatiin sichi gilgaalamee sartifikeeti sun sichi nuu kennama. Waan seerri nu gaafatu yeroo adda addaatti jala buunee guuttachuu irratti hojjenna. Isa kana hubattanii hanga sanaatti garuu paartiileen kuni gamtaa kana ijaarrachuu jechuun walitti baqan jechuu miti, walitti makaman jechuu miti. Inni kuni akka seera biyya kanaatti tartiibaa fi sirna hordofuu qabutu jira. Yeroo dheeraa ka fixudha inni paartiilee gidduuttis ammatti ka ijaarame coalition yookaan immoo gamtaa ka jedhan sana jechuudha yookaan qindoomina. Inni kuni paartiileen hundi uf keessatti bilisummaa isaanii tikfatanii garuu gara filmaataatti deemuu keessatti gara fuulduraatti sagalee filmaataa akkatti qindeeffatan erga filmaati ta'e immoo akkatti mootummaa Oromiyaa caffee Oromiyaa waliin ijaarratan akka sagalee tokkichaatti isa kana qindeeffatuuf deemna. Waan seerri nurraa gaafatu jala buuneeti guuttachuu irratti hojjenna. Kana hubattanii paartiilee keessan mata mataa jabeessu wal gidduutti immoo qindoomina isaanii jabeessuu irratti akka hojjettani gadi jabeesseen isinitti dhaammadhaa jechuudha. Xumura irratti yeroo keessan hin fixuu haasaa dheeraan godhu ayyaanatti deemaa jirra. Ayyaana deemuu qaba namni. Xumura irratti kan hin jedhu ummati Oromoos haa ta'u ummatoota Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif gara mootummaa ofii ijaarratu sana keessatti gufuu hedduun nu fuulduratti akka nun quunnamneef qaroo taatanii dhiibbaa paartiilee siyaasaa irrattis mootummaa irrattis gochuun isinirraatii eegama jechuudha. Yeroo jalqabaatiif violence malee yookaan otoo namni hin hidhamin otoo namni hin ajjeefamin filmaati akka ta'u mootummaan kun illee waadaa sana akka eeggatu isintu gochuu danda'a hunda keessan. Kanaaf isin immoo gochuudhaaf tokkummaa keessan eeggattanii sabaaf sablammii gidduu nageenyi jiraate akkuma irra deddeebi'ee gara oliitti jedhe isa kanaaf akka of qopheessitan dhaamsa kootii ayyaana gaarii fayyaa ulfaadhaa kabajamaa jechuudha. Inni kun waajjira lammataa banuutu guyyaa har'aa kaasitti argamne. Dhuguma biyya kana keessatti yoo nagaan haabuu jedhu mootummaan kun nagaan yoo barbaadame dimokiraasii yoo barbaadame filmaata kana filmaata nagaadhaan itti deemna yoo jedhame dhaabni siyaasaa kamuu bilisa ta'ee nagaadhaan sagantaa qabu karoora qabu imaammata isaas qabus uummata isaatti ibsee filmaataaf dhiyaachuu qaba jechuudha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoos fuula duratti itti qophii waan jiruuf ammarraa kaatanii sodaa yookaan waajjira keenya cufuu yookaan akka biraan nu doorsisuu yookaan immoo akka biraa ta'aa jettanii yaaddayina. Waajjiroonni keenya bakka adda addaatti yeroo adda addaatti cufanii qeerroo fi qarreen naannoo sana jiru abbootiin naannoo sana jiru deebi'anii barsiisan. Ammas taanaan yoo doorsisni hin jiraatu ta'e yoo haala biraatiin nutti dhufu ta'e magaalatti haala biraatiin nutti dhufama hin doorsifamne yoo ta'e eenyumaafuu tola hin jedhina.